daawwattoota keenya jaallatamoof kabajamoo ardaa jirtan cufattu nageenyi badhaadhaa isiniin jechuun sagantaa keenya akkuma baratametti eebbanii jalqabna nagaa gaafachuun jalqabna keessummaan kennu kurini nama gadaa Gujii keessa dhufanii maqaan isaa Abba Utukannaa Malloo Gimboo jedhamanii Abba Utukannaa gara Ameerikaa dhufuu ka danda'anii jila abbaan gadaa Gujii ka duraanii Aagaa Xenxanoo qabatanii gara Ameerikaa dhufan kan waliin dhufanii bakka qorannoo Oromoo gubbaalletti waan gadaa waan finni laf isaanii barsiisanii akkasumallee bakka hawaasa Oromoo ka adda addaa keessalleetti waan gadaatii fi waan jireenyaaf jiru isaaniitii fi finni Oromoo Gujii maal akka fakkaatu barsiisaa jiranii nulleen asitti istiidiyoo keenyatti har'a wanni gayyaamne fi waanuma aadaa sirna gadaa Gujii sunii fi akkasumas jireenyaaf jiru isaaniirra waan tokko akka nutti himan barbaanneeti waan yaamichi kenna ulfeestanii dhuftanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin horaa bula saniin jedha. Carraa kana waan naa kennitaniif galata guddaa qabdan. Waan araaraa ka isan keessa jirtanii karaa abbaa gadaa Booranaa Gabraaf Gujii sulleera dubbachuu deemna. Sun cufaanuu duratti ammoo nama waan keessan hin beekne fi Abba Utukannaa eenyu eessa dhalatee eessa guddatee barumsa eessa baratee waan jajjadu yoo sun itti seennee irraa haasa'uu jalqabne akkam fakkaate? Gaariidha haa jalqabna. Ayyee eessa dhalatan eessa guddatan? Dhalooti kiyya ammaaf guddina Booranaa lafa jedhamtu kana naannoo Dudda Daawwaa aanaa Dudda Daawwaa ganda camee bakka iddoo maqaan isaa addaan beekamtu bakka Hilintisa jedhamuun dhaladhe. Hilintisa. Gammoojjii Booranaa Gujii Gabraa jidduu san keessa jechuudha. Aanaan Duddi Daawwaa kun akeekanii magaalaa Bulee Horaatiif Yaaballoo gidduu lamaan teessoo naannoo kana Fincaawaa. 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 Achi naannoo sun dhalatanii achi guddatan. Eessa baratan? Jalqabaa fi mana barumsaa Yaaballootti jalqabe. Yoom jalqabdan yaadattu? Bara 1965 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Bara 1965 keessa jalqabdan. Achi garam dhaqxan? Achiitii gara Bulee Horaatti ol ba'e. Yeruma jijjiirama mootummaa Hayilee Sillaasee san keessa gara Bulee Horaatti as dhufe. Bulee Horaa dhuftan? Bara 1965 barumsa jalqabdanii mootummaan sun waggaa 2-3 keessa mootummaa Hayilee Sillaasee jijjiirama. Right. 67. Gaafas akka faranjii 74. Gaafas Bulee Horaa barumsaaf dhuftanii? Maal baratan achitti? Manuma barumsaa malee waan biraatii miti. Hagam baratan? Anaa gara kutaa 6 jiru dhiiseetiin addaan kutee gara waraana militeerii seene. Gaafa gara waraana seentan sun mootummaan Hayilee Sillaasee kufee uummatni Gujii akkuma uummata Oromoo kaan rakkoo hedduu qaba baalabbaatii achitti suniin duran nam saamaa ture Gujii yeroo hedduu lolee yeroo hedduu baalabbaatu ofirraa ari'ee akka bara gaaf xaaliyaan fa dhufte sun yeroo sunitti haalli akkam ture maaltu gara waraana kan isaan geesse? Maal seetan yeroo sani yeroo Hayilee Sillaasee san gaargala guddaa ture naannoo Bulee Horaa kana. Gaargalli guddaa jechuun kan warri abbootii lafaa kun uummatarraan dhaqqabsaa ture. Jireenya hama jireenya hadhaawaa uummati kun baay'ee hojjetaaf abbaan warraa hojjetee ilmeen atoo manatti nafin ilmaanillee baatee hojjetti niitiin baatee hojjetti okee haamti bisaan waraabdi farsoo farsiiti abbaan warraa immoo lafa qota ilmi lafa qota abbaa lafaatiif jechuu rakkinna hamaa akkanaatti uummatarra ture. Uummata kun dhalataa biyyaati akkana tolchan kun nam immoo kana tolchuu dhalataa biyyaatii miti nama lafa amma xuquruuhaa jedhan tana taakkeen dhufe jechuun nama fageenyaan garuma olii kanaa gaditti dhufe jechuun warra durii nafxanyaa jedhan warra nafxanyaa jedhan kana warri kun akkana gabbarsiifataa ture uummata kana yeroo kana uummati kun akkana ture yeroon kun yeroo hadhaawaa jireenyi namaa hadha ilmi barate ilmi dhalate gara mana barumsaatti hin deemu yoo gara mana barumsaatti abbaan akkuma ta'e abbaan gara mana barumsaatti erge abbaan lafaa waraana dhibii rakkaasa namicha lafarraa buqqisa jechuudha. Ma ijoollee keessan barsiiftanii? Ma barsiistanii maal jennaan barachuun qabu isaa hojjechuu qaba. Isaa qotuu qaba. Qotuu qaba. Isaa horsiisuu qaba. Isaa horsiisuu qaba. Yoo baratellee rakkinna kana hegergaramti deema. Rakkinna kana yoo baratee ila banatee
rakkinna amma abbaan isaa jechuun abbaan lafaa abbaa isaarratti isarratti dhaqqabsu kana falmachuuf deema. Namni barate kun. Namni barate. Kana waan itti ilaaluuf kana waan itti fuulleffatuuf akkana min baranne akka ijoolleen hin baranne dhoorgaa turanii kanatti ture yeroon duraa sun akkana ture. Kana firraa faccifachuuf gaafa mootummaan Hayilee Sillaasee kufu uummati akka jiruun warra abbootii lafaa san irratti haaloo ba'e jechuudha. Akkasirra qajeelchine ka dubbannu buleen horaa tun gaafasitti Hagar Maariyaam jedhamte. Hagar Maariyaamiin tun awuraajja tan jal jirti awuraajja ariiroo tan jala awuraajja ariiroo jala namnu daawwatuuf qajeelchuuf. Waraana duulchisee bulee horaa yookaan Hagar Maariyaam sun dhufe maal godha achiin dhufe? Achiin duubatti lafa Sooyyama Surroo jedhan irratti uummata fixe. Sooyyam Surroo. Sooyyam Surroo lafa jedhan irratti uummata fixe. Sooyyam Surroo kanatti maaltu ta'e uummata akkamitti dhumate maaliif fixame? Uummati kun falmachuma warra naftanyaa kaaniin falmatee warra naftanyaa kaan ifirraa kaase malee wanni addaa kan inni hojjete hin jirtu. Wanni addaa kan inni godhe hin jiru. Wanni addaa kan inni godhe hin jirtu uummata kana haaloo bayiisaaf jecha humna waraanaatti fidanii uummata kana walitti qabanii rakkinni ammaan tana sirnirraa diqqaatee jira. Araarama mootummaan araara sanii godhee jira. Koottaa jedhaniitiin yaamanii walitti qabanii manan naqanii rasaasaan fixan. Rasaasaan fixan achiin duuba maal godhan? Achiin duubatti hin guban. Reeffa isaanii manuma buuyyoo manuma citaa ka keessan mana buuyyoo ka keessatti itti naqan kaan ibiddatti qaban. Warra nama san keessaa ka'ee ibidda san keessaa ka'ee bayittuu jira. Hedduu jira. Nama gamit dhumate? Nama 300 ol gara nama 360 bakkatti namni yennasan yeroo san bakka dhumate akkasitti himama. Oromiyaa miidiyaan OMN sagalee ummataati. Galma gahinsa kaayyoo ummataatiif riqicha ta'ee tajaajilaa jira. Irkoon Oromiyaa miidiyaa neetwork immoo hawaasa keenya. OMN sagalee ummataa ta'ee qilleensa rakkatu. Gargaarsi hawaasa keenyaatti fufinsaan barbaachisaadha. Dameen qindeessituu gargaarsa ummataa Oromiyaa miidiyaa neetwork. Hawaasni keenya OMN maallaqaan akka tumsu waamicha godhaa jira. Qophiilee tumsa OMNs magaalota garaagaraa keessatti soneessaa jira. Haaluma kana hawaasni biyya Kanaadaa magaalaa Ottawaa fi naannoo ishee jiraatan OMN maallaqaan akka tumsaniif gaafa onkololeessa 11 bara 2014tti qophii guddaan taasifamaa jira. Eeyyeen Oromootaa fi firoottan Oromoo Ottawaa gaafa onkololeessa 11 bara 2014 galgala sa'a 7tti qophii tumsa OMN kanarratti akka qooda fudhattan waamamtaniittu. Iddoon Heron Road Community Center 1480 Heron Road Ottawa Canada. Marree OMN maallaqaan tumsuudhaan miidiyaa keessanii firkoo ta'a. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa miidiyaa. Waan kan qajeelchuu fi warri dhumate kunini gaafa jalqaba mootummaan Haile Sillaasee kufee warra abbootii lafa gubbaa duulanii lolanii raasaa seenanii araaramne koota gaafii keessanuu mootummaan hin deebisanii malaan walgahii kor jedhanii yaaman akkasiin fixan. Amma Sooyyama Surroo yoo jennu eessa akeekan lafti tun? Akeekan lafti tun gara bulee horaarraa gara dhiyaatti deeman. Bulee gara dhiyaatti gara uummattoota kibba gara aduun dhiyaatti yoo deeman gara aanaa gara burjiitti. Amma aanaa adda burjii jedhamtu kaan nu gaar burjii jenna. Yoo gara sit deeman jidduu tana keessa bulee horaarraa gara kiiloomeetirii 25 haga 30 akkas. Sooyyama Surroo. Sooyyama Surroo jedhan. Sooyyama Surroo jechuun magaalii burjii guddoon amma kan Sooyyama suni moo ka biraatu? Suni isiin Sooyyama jedhanti. Sun Sooyyama. Tun ammoo Surroo jedhanti. Sooyyam Surroo magaalaa dhibee. Sooyyam Surroo fa jedhanii Surroo maqaan sirriin isiin ittiin beekantu Surroo. Surroo tana. Achitti namni 300. Namni 360 yeroo tokkotti. Guyyaa tokkotti. Guyyaa tokko bakka tokkotti guyyaa tokkotti. Baraa fi guyyaan isaa waan kan jii beekama. Jii isaa guyyaan isaa angaruu ji'aan hin beeku barri isaa bara 19 fi 68 natti fakkaata. Bara 1968 natti fakkaata. Akka lakkoofsa Habashaatti. Akka faranjii bara 1976 naannoo sun. Akkas naannoo sun 75 76 akkas. Namni waan kanarra fiige hafin jira.
ka hafe ka yeroo san hafe hin jira. Hin jira jechuudha. Kanaafuu seenaa kan namni qulqulleeffachuu qorachuu barbaadu. Seenaan kun kitaabaanis baay'ee jira. Seenaa qulqulloo seenaa naannoo santi beekamu. Kitaaba kamiin bahe? Kitaaba Jaanjam Uddeessaa barreesseen baay'ee jira. Ka Dhaddacha Gololchaa armaan dura barreesseenis miti ka Jaanjam Uddeessaatii fi ka Dhaddacha Gololchaatiin walitti qabsiiseen barreesse isa keessan jira. Kitaaba sun keessatti bahee jira. Garuu maqaan nama dhumatee guutumaa guutuutti baay'ee hin jiru jechuu dandeenya. Gara nama 100 wayiitii kan inni baase nama 300 fi ol wanni. Garuu guyyaa tokkotti koota araara jedhee bulchaan Awuraajjaa Hariiroo kun namni yaame ummata araara dhufe matoota hayyoota warra guddaa ummati sun qabu fixe mootummaan achiin dubatti maal godhee tarkaanfii akkamii fudhate? Tarkaanfii isarra fudhatee jira mootummaan. Uummati lafaa jaarsi lafaa bahee iyyeetiin gara dargii 4 kiiloo Addis Ababaa haga dhufaniitiin 4 kiilootti matan dhaqqabanii maal yeroo san warri immoo abbootii lafaa kan abtanyaa kun karaa hidhanii akka namni dhufeen himanne karaatti keellaa hidhaniitiin fittashaa tolchaa turan. Sanuma keessa akka ta'anii hulluuqanii namni tokko kaasaa cirissaa jedhanii haga irraa lubbuun hin jira. Qamisii nadhiinii uffatee nadheen if tolchee nadheen if fakkeesse makiinaa keessa akka ta'ee dabree haga Mangistuu Hayilemaariyaam bira dhaqqabee himatutti. Sababa sanirraa ka'anii namni waraana san duulchisee uummata san akkasitti ficcisiise sun qabamee bakka namatti ficcisiise santi rasaasaan du'e jechuudha. Akkasitti itti murteessame. Ani hanfi haga fi beekutti xuyyuuraan dhahamiis hin jiru. Xuyyuuraan dhahamiis hin jiru. Sababa kanaan kaka'e Gujiin naannoo sanii akka jiruun buqqa'ee Somaalee deemee qawwee fuudhuu isaati kan beeku. Somaalee dhaqee qawwee fudhate? Qawwee fudhate. Qawwee fudhatee gad deebi'ee mootummaan waladhe. Mootummaan waladhe. Ammoo isinillee ni argitanii jirtanii akka nam tokkotti uummatni Gujii gaafsuun taasa'u mootummaan kun haqa tokko hin qabnu dhugaa hin qabnu namni keenya hin ijjeefamaa horiin keenya hin saamamaa dubartii keenya waan fedhu godhanii haga mootummaan kun jechuun waliin haasoo waliin dubbatu yookaan bulchiinsi kun nurra deemu asii nutti jalin bulle waan jedhu walumaa galatti kaani. Surree haqumaan jechuu yoo dhaabilleen jiraachuu baate. Yoo dhaabilleen jiraachuu baate jechuu kun haqa. Haquma. Dogongorri dhaabaan hoogganamuu dhabuusi malee kun haquma. Namni haqa dhabe silaa akkasin ta'a. Yoo bakka itti deemeetiin irraa waa argate abbaan haqa dhabe tokko haqa fi barbaadatii saafin ta'a kun sirrii. Garuu waraani dargii jechuun Gujiin achi wal dhabaa Oromoo Arsii Kabaaleetiin wal dhabaa ture Booranaan wal dhabaa. Isin amma fakkeenyaaf leenjii waraanaa fudhattanii achi dhuftanii lafa Somaaliin qabatte. Ka Itoophiyaa fakkeenyaaf magaalaa akka Fiiltuu fa'aa waraana Ogobaa fa'aa gubbaatti hirmaattanii jirtanii gaafa dhuftan yeroo waraan suniif dhuftanii nama keenya ka Oromoo karaa saggale ka bosona gale ka mootummaa wal dhaffaa wal agartanii wanni isa walaasoftanii yookaan bakki isan walti dhuftanii yookaan walii buutanii wal haatan faati jira wanni ati yaadattu. Wanni ani yaadadhu nuutini waraanuma idilee ka Somaaleetiin wal aane malee akka carraa ta'e waraana biyya yookaan ka uummata keessaa dhaqee qawwee Somaalee irraa fudhateetiin gaddeebi'ee wal aanee akkuma carraa ta'eeti malee dhuguma naannoo keenyatti Arsiin, Booranaan, Gujiin, Garriin walitti bu'aa turanii ana waraanan keessa jiru ammoo akka carraa ta'ee akkas hin taane. Waraanii yeroo sanitti ture warra Oromoo ka haqa dhabe jechuun ka mirgi dhabe ka laftirra fudhatamtee miidham kana dargiin akkimuun qaba warri kun Sergogab, Lootee Galtuu, Shiftaa, Seer dhabeeyyii warra seer hin qabne warra aadaa hin qabne jedhe dubbata waan akkasi jira. Jaliyaate Somaaleetti lafa Oromoo kan fuute Somaalee kennuuf galtuu jedhanii arrabsan. Yoo gaafa san baratan sun faa keessatti warra akkasii yoo gartan tarkaanfii akkamii faa irra fudhadha maal godha sanin jedhan sanitti ma waraan Fixa nuun jedhan. Fixa jedhani. Fixa. Fixa maal jennaan nama lafa gurguratee kun nama lafa gurguratee kaadi nama lafa fi gane nama biyya fi gane kana fixa nuun jedhan. Ammoo ati waan Gujii fakkeenyaaf Gujiin akka gartee aariin nama warra fixanii biyya baatiin beekta yoo kan of keessatti wanni si dhagaanfaatee jirti yoo uummatuma Gujuma akka warra keessanii Booranum Arsum Somaalum uummatum fayyaaleeyyii birallee fixa jedhani akki nam tokkotti wanni keessii keessanii yaadu
wanni aariifaa yookaan qorqortii yookaan gaabbuufa waan akkasii qabdu? Waan qabu qaba. Dhuguma ani lafaa fi birmadummaa biyya tiyyaatii lola garasitti wanni ani akka lafaa loliisaatti haga ammaatti gaabbii irraa qabu hin jirti. Itoophiyaaf loluu keessaniif? Itoophiyaaf loluu kiyyaa fi gaabbii irraa hin qabu. Itoophiyaan tun ammoo uummatuma Oromoo miidhaa jirti ni teette? Kun hin jirti. An ammoo waraana keessa gaafa bahu waraana keessa geggeeffameetii miti kabahe. Ganeeti kabahe. Sababa ganeef hin qaba. Sababi kun maal sababa kana sitti mamma? Yoom waraan keessa baate? Bara 73 akkasi keessaa bahe. 81 cok faranjitti? Eegee amma waraan sumaatiin duba baatan keessa? Ani leenjii fi biyya Raashiyaan deeme. Biyya Raashiyaa ji'a 3 taa'eetiin leenji'amee gad deebi'ee gara ji'a 3 waan akkasii natti fakkaataa deemee gad deebi'e. Gaafa deemee gad deebi'u amma mana barumsaa deebi'ana dhiisaa jedhe sin dhiinyuu jedhaniiti na ramadan. Garamitti? Achuma keessa na ramadan bakka wabarreessanu jira. Bakki beektaa deehinennetii maali jedhan tokko jirti. Bakki tun bakki cimtuu bakka sekuriitii waraanaati. Bakka tana keessa ramadan. Gaafa ramadamu waa arge. Ma waan duraan hin beekne waan duraan hin argin tokko arge. Maal argaa? Waraqatuma odoo gara gaggalchu kaartaa arge. Kaartaan kun maal jedhaa? Hin qaabadha haga ammaatti sarara diimaan sararamee jira. Kaartaan kun kaartaa kibba amma kibba Itoophiyaa kana gosootii jiran hunda daangessee akkas ol kaa'u halluu adda addaatiin. Gujii, Marihaanaa, Gurra'aa, Arsii gammoojjii warra Baalee kanaa gammoojjii Baalee tana. Akkana qabatee warra kana halluu tokkoon sararee jira. Warra kana gaafa ibsatti kennu halluu tanarratti ibsa kennu maan jedhaa warra bara Xaaliyaaniitiin jalqabanii mootummaa Itoophiyaatiif amanamoo hin ta'in ka jedhu kana arge. Anammoo Gujii ta'uu kiyyallee nami beeku hin jiru. Afaan Amaaraatu akkuma silaa dubbadha. Afaan Oromoollee yoo afaan Amaaraatiin barsiisanullee yoo gara afaan Oromootti hiikannu afaan san namaa hiika. Warri Gondarirraa dhufe ka Gojjamarraa dhufe kun maqaa kiyya sirreessanii yaamuu waan hin beekneef astorgaamii unaan jedhanii maqaan itti na yaaman akkasi. Gujii ta'uu kiyya dhiisi Oromoo ta'uu kiyyaayyuu sirreessee nami hubatu hin jiru. Atillee hin himattu hin dhoffatta? Anillee hin himadhu. Maaliif? Yeroo san gochi kiyya kana jedheellee nami hin himatu. Nami cufti Itoophiyaa? Itoophiyaa nami cufti. Akkasumatti odoo jedhu waan kan argee jennaan amma rifadhe. Warri kun gaafa gujooma kiyya guyyaa tokko gujooma kiyya beeke bakka ammallee sakuuritii takkanaa tana dhufuu kiyyaaf gujiin akkamiin dhufe jedhee wanni kun waan jirtuuf an jiraachuuf hin deemu. Ka jedhuun mala keessaa badiisaan baafadhee keessaa badee mana barumsaa deebi'ee kana. Mana barumsaa kamitti deebitan gaafas? Manuma barumsaa Bulee Horaatti deebi'ee Bulee Horaatti jalqabe. Hagamitti deebitan? Kutaa gamii gad deebitan amma? Amma gad dhufeetiin kutaa ja'a ministirii fudhadhe. Ministiriin gaafas kutaa ja'a. Piraayiveetiin fudhadhe in dabree kutaa 7 seenee kutaa 7 gaafa seenu 8 illee naa eeyyaman guyyuu bara 7 keessatti akka ministirii fudhadhu. Maal jennaan gaafa piraayiveetii dhufee fudhadhe kana 100 fide. 100 fiduu waan ajaa'ibaati jedhaniitiin shillimaatii jedhanii maal godhanii kutaa 8 illee akka fudhadhu na tolche. Ati nama ganna gami gaafas? 23 natti fakkaata 22 nama gannaa ganaan ta'a. Namu gaafa odoo gandi 20 wayin ta'inuu jechuun Raashaa illee baatee gad deebite? Garni kiyya 20 ta'a gaafa Raashaa seenu. Ijoolluma ganna 21 waan akkanaati. Barumsa haga achirraa garam deemtan? Achirraati gara 11 dabree dhiise. Bulum Horaa jira mani barumsa kun gaafas? Hin jiru Yaaballootti gad deebi'ee haayiskuulii Yaaballoo ganna tokkoof baradhe ganna lamaaf akkas ganna tokkoof baradhe achii gad deebi'ee Bulee Horaallee ganna tokko haayiskuulii 10 fixee gara 11 gaafa darbu dhiise. Achi waraan keessa baatanii man barumsa deebitanii dargiin achiin dubbisanii dhibne gaafa lallaba jira nami cuftu deeme biyyuu fi tajaajiluu qaba
waan jedhu ብሔራዊ ውትድርና jedhanii ብሔራዊ ፈነም ያመኒ waan akkas san iyyaamne eegisuni iyyaamne maal jennaan ani kagalee fedha kiyyaan jalaa miliqee waan galee fi warra seeraan galee warri akkasii barbaadaniitiin fuudhan anammoo seeraan hin gallee garnami jiru duuchiin yeroo dargiitti aadhuma jala jira loluma jala jira lolaaf qophii jira kaje salaafuu jiraatulleen ufuma dhodhosseetini mataa dalluma qaqqabatee jiraata akkasuma jiraachaa ture akkuma namuu jiraatu jiraachaa ture ati gaaf sunitti jechuun waan seer warra jallistee keessa baate fi gantuu siin barbaanne baay'ee nan barbaada gantuu siin jedhani gaafas gantuu naan jedhani baay'ee nan barbaada garuu yoo namni keessa bayoo gari mootummaa nama gama tarkaanfii jechallee hidhaalee namirra fudhata waan sun akkamiin jala baate hin fudhatanii an jalumaa baay'ee rabbuman na baase baay'ee nan hordofne jalumaa baay'ee maali nama waradaa gaafassi waradaa bulchu tokko jira nama naannooti haati tiyya bira deemteet itti bootte narraan ijjeessini mucaa kana qabdee narraan kenninii deebiste jettee itti bootte jennaan jajjadduu yoo dhufte yookiin anaa yookiin isaa tokko silaanuma du'aa hagasii asitti aan ittiin gamuu inni barumsuma fi haa baratu jedheetiin akkasiin jedhee dedhamaa deemte dubbiin yeroo hedduu hidhamtan yeroo 14 isaan qabanii 14 isaan hidhan eessa san qabanii maaliif isaan hidhan maal si fakkaate gaafasi namuma diqquma kummata jedhee waan haqaa gaafatu in farrajanii oonek jedhaniituma farrajanii abaa'oo jedhaniituma farrajanii firrajuma kana keessa hidhamaa bahe hidhami kiyyaa yeroo 14 ta'uun sirri yeroo 14 hidhame jalqabaa zuwaa irratti hidhame zuwaa mana waraanaa ka warraatti na hidhanii mana kaambii waraanaallee yennaa siin jedhan kaambii waraanaatu yeroo san bakki durii bulchiinsa turte biiroon bulchiinsaa hundi kaambii waraanaati biiroo bulchiinsa gaafasii keessatti waraanni warraan ta'a achitti hidhamaa ture kun takka achirraati hawaasatti hidhame eegasan hawaasaa ayyeloomin jira gaafas ayyeloomi bira na fidanii hawaasaatti manuma naannoo biiroo warraatti bulchiinsa achuma keessatti hidhamaa bahe achiitiin bahe eegasan bakka seera qabdu seeraan galmaa'eet seeraan beekameet kan hidhame mana hidhaatti ka beekamutti hidhame murtaa kaamuma waraanaati katti hidhamaa bahe bakki isanitti hidhamtanii mani sirreessaa ka jedhamu kun nageellee booranaati godin booranaa keessa jira mani murtii kasatti sanii geessan ammoo godina arsii asallaa maaliif kun ta'e kun waan ta'eef hin beeknu dhaddacha naannaa jedhaniitiin dhaddacha naannaati ka oromiyaati ka bira nu geessan amma gaafa nageellirraa fuudhanii nu geessan mana murtii olaanaati dubbiinni ka abbaan nuta himannoo banu abbaa alangaa federaalaati ka himannoo banu bakki immoo himannoo nuta banan mana murtii olaanaati mana murtii ጠቅላይ ፍርድ ቤት isa jedhan san ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛን wanni keessatti argama maali godinootarra jira kadubbii ilaale jechuun dhaddachi naannawaa man murtii olaanaa oromiyaati ayyee sun ጠቅላይ ፍርድ ቤት kanaaf nu geessan gaafa nu geessan waan si dhibu xalaan dhufee kunoo akka san geessan akka asallatti san finno isan dhiyeessu nu xalaan dhufee nu garuu san dhiyeessuu hin dandeenyu maaliif takkaffaa xalayaan dhufee nu ammoo isan geessuu hin dandeenyu eenyu jedhu warra mana adabaa bulchuu jedha maaliif nu hin geessine wanti san hin geessineefi wattaaddara abelli hin qabnu kasa wattaaddara san geessu takka lammaffaa konkolaataa san hin geessinu hin qabnu kana sababa ta'eef haga wanti kun duuchiin nuu mija'u taa'aa eegadhaa nuun jedhan nuutini barreessinee gaafannaa warra hin jijjiirsinyaa beellama kun akka hin taane gubboo warraa kennine ammallee wattaaddara nuun deemuuf abellii dirgoo kaffallee
ammallee makiinaa nageellirraa haga asallaatti kontiraata fudhannee akkasiin deemne. Namni hidham kun cufti 24 Oromoo. Oromoo callaa gariin isaanii baqatanii eegasan ka biyyaa ba'an kunoo isteetii asi kunoo United States kana keessa jiran kunoo Ameerikaa kana keessa gariin asi gariin Kanaadaa jiran. Amma nam 24 warra mana adabbii bulchisuun horii kennitanii gatii makiinaa kabobaa waan cufaayyuu kaffaltanii waraan isin eegullee baasii godhuu mal cufaa gootanii nageellee Boorana irra gara asallaa dhuftan. Artiin duuba maalti ta'e? Artiin duubatti gaafa achi kaane jidduu bullee qidaamee dhufnee seennee asallaa hin bullee sanbatan bullee sanyoo nu dhiyeessanii himannaan nutti baname himannaan baname nuu dubbifame nu yakka san keessa akka hin jirre hin himanne achiin duubatti wabii birrii 500 baanuun jedhan akkas nuun jedhan baatan baanee amma isin nageellee Booranaatti fudhaan isin itti hidhamtanii jirtan ka isin geessan ammoo asallaa yeroo hedduu hidhamtanii kumman murtii dhiyaachuu keessan ka jalqabate hagam turtanii eegee hagam hidhamtanii waggaa hagam yookaan ji'a hagam yookaan guyyaa hagam isanii hidhaniin duubatti man murtii san dhiyeessan? Ganna sadaffaarraa nu dhiyeessan. Ganni lama guutumaan hidha dabarsanii? Ganna lama guutumaan 90 hidhamnee 91 92 93 kan dhiyeessan. Ganni lama guutuu san ganni sadeessoo gubbaatti man murtii san geessan sanuu biyyi biratti. Sila akka seerii Itoophiyaa jedhu sa'aatii 48 keessatti namni hidhame man murtii dhiyaachuu qabaa jettanii waan akkasii falmattanii gaafas? Falmachuuf carraan qabnu odoo falmannees saqan argan. Amma kun akkasa ka jalqabate. Yeroo 14 hidhamtan keessa yeroo lama qofa himannaa mootummaa san irra baname kalammeessoo kaayisan carraa kan argattan yoo? Kalammeessoo bulee horaatiin qabanii mooyyale geessanii kaambii waraanaan na hidhanii. Bulee horaate? Kun ammoo yoom? Kuni gara 90 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 naannoo 97 keessa. Walumaa galatti yeroo lama man murtii dhiyaatan. Gaaf lamaan dhiyaatan kana gosii yakka yookaan himannaan mootummaan isinirra dhiyeesse yookaan maaliin mootummaa isin shakke? Mootummaan gaafa asallan nu hidhe Gedoof Gujii waladhee ture bara 90tti 1990 jechuudha bara 1990tti sababa kanaan nu himate waan kana nu keessa hin jirru nu nama 24 keessaa nami bakka san bakka lolaa san dhaqee jira jedhamu nama tokko nama 24 keessa nama immoo achi deemuun qabame jedhan nama tokko nu nami 22 jiraataa magaalaati namni lamaan ansiin jedhu kun qotee bulaa numatti fidanii makan fuulan beenu warra kana nummoo warri kun nami 22 jiraatota magaalaati kun warra fincaawaa jiraatu kun warra bulee horaa jiraatu kun hojjetaa mootummaati kun naggaadee waan tokko daldaloota waan tokko beenu waan kanarraa wanni nu kan falmii qabna maan falmina dhiisaa warra kana walaasisuuf deemu jirtanii warri kun wala dhuun qabu dhiisa eenyuun jettan akkas mootummaan jechaa turre korri qabamaa ture dhumarran maalti jedhame lolli kun ka'uuf lola kaasuuf lolatti awwaajame fiishikaaniin afuufame jechuu ka lola eenyutu afuuf mootummaa maal jedheetti afuuf mootummaa jechuun warra mootummaa kalafa bulchu maal jedhanii afuufan sanuu warra caffee Oromiyaa irraa dhufe kora qabanii namni teessatu jira maqafa keessa yaadadhaa namni sun har'a yoo natti fakkaatu isaa Jeermen ta'u Ameerikaa ta'u beeku biyyaa yoo soo baay'ee as jira namni sun akkanatti fakkaatutti maqaa isaa sitti hima Joonatan Dhibbisaafaa maal jedhanii in dubbatan kora baasanii latti riferendeemiin hin deema latti tun lafateen irra riferendeemiin hin deemu gujiin kana jedha lakki hin deemaa riferendeemiin in deemu riferendeemiin lafateen irratti gujiin kana jedha dhumarran maal jedhanii
Yoonataan afaan ifiitiin jedhe kora san keessa taa'ee jiran addaraasha keessa maal jedhe dhiira taatu natti wacini yoo dhiira taate dirreen kuno fardilleen kuno diidilleen kuno dhiira taatu baygati Gujiin jira. hojiin jedhe malee natti wacinee jedhe. Yoo sun uummati didee jennaan yoo dhiirummaa qabaatan baa hadha jedhee Baa kuno dirre diidilleen kuno fardilleen kuno diidilleen kuno jedhe kun mammaasuma namuu beeku. Jennaan hin qabadha namni gujii tokko harka baasee ka'eetiin was gaafadhaa jedhee maqaan keeti eenyu jedhee gaafate. Joonataan dhiphisaati jedhee biyya teennan dhiphistu lafa teennan dhiphistu deemi teetuma dhiphisii abbaa feetee kenni. Teennammoon dhiphistuu jedhee kana qaaba. Joonataan maqaan isaa akkamisi Joonataan? Dhiphisaa. Dhiphisaa? Dhiphisaa? Ejjen lafteen hin dhiphistu dee? Lafteen hin dhiphistu teetuma deemii dhiphisi jedhee. Akkasi. Inni jennaan maal jedhu? Inni jennaan fardilleen kunoo diidilleen kunoo dhiira taatan gabbaa malee natti wacinaa jedheen. Dubbiin sun jechuun amma kiyyaata keessanitti waraanni sun waraana mootummaan uummata kan lamaan waliin naqe. Exactly. Akkas. Ati maal dubbattee sunitti achitti argamte moo waan kana bira dhageette? Koora yeroo cufa keessa taa'a. Dhiisaa uummata kun waladhaa uummata kana waliin aasisinaa kan dubbadhe kan uummati kun waladhuu hin qabu. Lolarraa wanti argamu faayidaan argamu hin jiru. Nuti naggaadee nagaan naggaadachuu feena. Uummati kun qotatee bulu jira lafa qotatee bulu waliin jiraatee jira. Yeroo Hayilee Sillaaseetii jalqabee uummati Gedootiif ka Gujii kun waliin jiraatee jira. Suniin duraayyuu waliin jiraata. Suniin duraayyuu waliin jiraate. Gedoon kun ammoo yeroon arma dhufanii qubatan waan namuu beeku yeroo Hayilee Sillaaseeti ka Hayilee Sillaaseen fidee arma qubsiise. Warra kana ardhaa lafa teessanii falmadhaa jedhaniitiin riferendeemii wal tabaa jedhiisu wal fichisiisu dhiisaa jiran. Me lafa irratti kan jedhe kana. Lafa gaafas irra wal falman fa maqaa gareen wahii. Hin beeka. Kam fa'a? Eela fardaa fa'a. Eela fardaa. Dibbisaa fa'a. Dibbisa. Qarcaa fa'a. Qarcaa. Gooroomee qarcaa. Gooroomee. Kana cufa beeka. Latti an ammoo lafa tana an takkumaa gurraan beeka malee takka miila kiyyaan keessan ejjanne lafa tana. Gurraan beeka. Isan ammoo gaafas warri nagaaf dubbatan sun dhuma irratti waraan kan fide waraan kan dhalee jedhame isanidhaan. Artiin isanillee horiillee wanni qabdanii nagadii isan qabdan cufa dhabdanii waan cufa mootummaa irra sanirra dhaale. Mee wanni sun akkamii mee waan qabeenya keessanii kan mootummaan fudhatu nutti hima. Wanni suni yeroo kana namuma hojii tiyya hojjetu namuma dalagaa tiyya dalagatu namuma daldala kiyya deemu. Maal dalagdanii maal hojjettan? Buna hojjedha. Obruu bunaa qabdamoo maashina? Obruu bunaa hin qabu maashina bunaa qaba buna fa'aadhaa kana hojiin kiyya. Maashina buna jiidhaa baankiin waliin hojjechuun maashina buna jiidhaa dhaabee ture jaarradhee ture. Maashina buna jiidhaa san hanganna hagasii gaafa ani hidhamee galu narraa fudhatani. Me jechuun maashina buna calleessu kan bun qulqulleessu bun dhiqaa ka jedhamu kana hagam qabdan eessa qabdan? Tokko qaba bardaayyee cabbitti lafa jedhanurraa qaba aanuma bulee horaa kana. Bardaayyee cabbitti ganda jedhamu. Magaal bulee horaa irraa gam fagaata? Kiiloomeetirii 3. Kiiloomeetirii 3? Garam gulaan? Gara fuula gara baddaa magaalaatti deeman. Gara badda magaalaa? Akkas deeman. Gara gadi fincaa'aa gara Booranaa? Fincaa'aa ol gula as katamaa biruma. Katamaa bulee horaa biruma. Garuu qabeenyi keessan kasirra fudhatamu kun jechuun yoo gara birriitti deebisne hagamta? Wanti itti baay'ee waan qabatamaati miliyoona 1,600. Birrii Itoophiyaa kabarsuni? Kabarsuni. Miliyoona 1,600? 1,600. 1,600. Barii qabeenyi kun sirra fudhatame yoom? Akkuma hidha agaleen kanarraa fudhatame. Hidha bara 1993 anamma galeetiin gara ganna tokkoof wayii harka kiyya ture itti hojjechuu hin dandeenye maal jennaan hojiin cuftinarraa badee jira gaddeebi'ee hojii hojjechuu hin dandeenye gara 94tti harkaana fudhatan jechuudha. Kana qofaa miti waan baay'ee kanarratti hojjetame gara immoo 97 yoo geennu manuma duruu an jaarradheetiin yeroo dargiit ka jaare mana jaarradheetiin baankiin itti liqeeffachaa ture kan pilaanii qabu saayit pilaanii qabu ka seeraan jiru
lakki karaan irra baay'ee jedhaniitiin narraa jissan yoo narraa jissan beenya tokko malee mana narraa jissanii sanuu xalaa natta kennanii mana kana bulii aganaatti jigsi karaarra dhaabbata yoo jigsuu baatte itti gaafatan tanaan jedhanii ka jissilleen anuma jissitiif ka baasii anuma ka'eetiin achi deeme beenyaan isaa kanaa kaffalame hin jiru nagaan biraa deeme. Akkas jechuun manni maastara pilaaniin irra bahee diigamsuun keessan qofa moo kanam dhibiilleen ka akkasii jira? Keessan qofa. Manni sun eessa? Manni sun magaalaa Bulee Horaa keessa. Kan nama tokkoo itti jira, kan nama tokkoo san amma bakka san itti ijaarratanii jiran. Bakka man kan keessa sun amma maaltu jira? Bakka mana kiyyaa san makiinaan irra hin ba'u maaliin hin jiru karaan hin jiru. Ijoolleetti addaraaja'anii warra IMX jedhamutti addaraaja'anii achitti irratti hojjechaa jirti. Man karaan gubbaa baheedhaan diigsin jedhanii amnan biraatti kennan. Ijoollee irratti addaraaja'an. Ijoollee bira gurmeessan achi ijaarratanii. Warri man ijaarratu kun warra mootummaadhaan walitti hidhatu moo warra akkamitti? Moo investoroota? Mootummaa. Warra mootummaa walii jiru. Mani keessan kaasira diigam kun amma yoo sila gara birriitti deebisnee shalagnu gara birriitti yoo laallu waan gatii birrii hagamiti? Yeroo ammaa kanatti 800 baasa jedheetiin yaada. 800? Hin baasa jedheetiin yaada. Mani keessan silaam 800 yaalta hagasitti tilmaamtanii hagasitti biimitanii warshaan keessan kabunalleen miiliyoonii tokkoo fi 600 hagasitti laaltanii mee waan warshaa sun ammoo gaafa warshaan fudhatame mootummaa waan isinii kenna kan akka beenyaa fa'a wanni isinii kenne jira? Injiru. Ammeenuu qabmaashaa sun harka? Warshaa sun? Warshaa san mootummaan gurgurate nama biraatti abbaa qabeenyaa biraa gurgurate. Mootummaan? Mootummaan baankii moo? Baankiin ka mootummaati bara. Baankiin ka mootummaati. Waan mootummaan tolchi jedhe tolchaa miti. Duraan liqee fudhatte? Liqee fudhadhe. Kaffalteerra? Kaffale. Baay'ee kaffale. Kanatti hafee walumaan fudhate. Haa fudhate. Garuu iyyattanii gara gosaa fa'aa gara Gujii gara Gadaa waan akkasii fa'aa akka namni san qarqaroomaan godhan gafas? Godhame. Akka namni na qarqaaru godhame mana narraa jige saniif godhame wanti godhame. Mana narraa jige saniif gochi walta baatee mana naa ijaarte. Gosa yennaas hin jedhu gosa Gujii callaa miti Booran irratti hirmaatee jira Gujiin irratti hirmaatee jira hirmaatanii mana naa ijaaran. Eessatti? Buluma Horaa keessatti. Bulee Horaatti. Isin yeroo ammaa kana durataawaa koree Raabaa Gadaa ka Boorana Gujii Gabraati. Koreen kun irra caalaa uummata kana idduutti yoo rakkoon dhalate nagaa buusuu akka uummati kun waan tokko waan misooma waan nagaa irratti waliin hojjetu waliin dhufee Gadaan kun waan gari gubbaatti akka seera baafatte godhuu waan akkasii dhagahe mee akkamitti deemaa jiru wanni sun? Wanni sun sirruma deemaa jira. Sirri deemaa jira jennaa jennu fedha kun fedha uummataati. Yoo mootummaan hin utubamin garuu gahuu hin danda'u. Mootummaan ammoo kana utubee deemsisuu fi fedha namootaa irratti hundaa'a. Fedha namootaa yennaas hin jedhu yoo bulchaan tokko dhufu yoo bulchaan sun eeyyame hin deema. Yoo bulchaan sun hin eeyyamin keessaatiin fedhan qabaatin deemuu hin danda'u. Ammoo wanti waan uummata kana nagaa jidduu buusee uummata kana tokko tolchee deemaati. Amma rakkoo uummattoota yookaan gosoota Oromoo ka kibba Itoophiyaa qubatan naannoo Oromoo kibba Oromiyaa qubatan keessatti Booran hajannuuti Gujii Gabra garriillee rakkoon hedduun ka isin irra dhuftu dheeda marra bisaan rakkoon sun amma bifa siyaasalleetti guddachaa jirti mootummaa yeroo hedduu uummata kana jechuun warri kaadiree bubbulchu xixiqqaan walti naqa isin araara buusuu fi aadaa Oromootiin yoo san carraaqxanii mootummaan gara biraatiin ammoo yoo kaadireen tun warra walti buustu akkamiin waan kan waliin deemsuu dandeettan? Maal si fakkaate tun dhuguma rakkinnan qabdi rakkinna yoo qabaattellee fakkeenyaaf haa dheeressinee ilaallu gura duubaatti ammaa miti uummati kun kan waliin jiraate armaan dura walumaan dhalate lola yeroo dheeraa fudhate kakkanaa kana ka bara kaayyoo nagaan bahu bara kaa walta deebi'u horateen beeku takkuma sirna kana keessatti kaa horate sirni kun furuu hin dandeenye hin furanna jedheetiin walta koree tana jaarrate koreen tun baay'ee furte mootummaa xiyyachuu dhiisanii gara koree tanaatti xiyyachuu dhufan doosii qabatanii
dhuguma koreen tun haga dandeettetti furiisa guddaa gubbaa jirti haa taatu malee walta bu'iinsa horatu mootummaan ka jette hin horata yeroo baay'ee walta bu'u akkamii walta bu'un namni tokko yoo yakka saniif yoo itti gaafatamuu dhabe ka ittuma beekamu immoo ka beekamu yoo itti gaafatamuu dhabe akkamti ilaalama yakka saniif akka shillimaatii yookaan badhaas kennameef ilaalama nu yeroo baay'ee kan argina mootummaan kanaa wal qeeqaa turre nama lola uummata kana jidduu kaasu fakkeenyaaf gara gos tokko keessaa maqaa gosaa dhaate gos tokko irra ka waraana labsu ka waraana san hogganu ka uummata san ficcisiisu ka uummata san teessuma irraa buqqisu ka uummata san saamsisu namni kun ittiin gaafatamu yeroo baay'ee nu ilaalu namni kun maaf hin gaafatamne jennee mootummaa dura dhaabbanne deebiin nuu kennamu deebii dansaa miti ilti nuu ilaalamu kanarratti ila dansaa miti kakkanaa irratti walta buuna yeroo baay'ee kana jira. OMN maallaqaan gargaaruuf waamicha Oromootaa fi firoottan Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti dhiyaate. OMN lammiiwwan Oromiyaa, Itoophiyaa, Gaanfa Afrikaa fi biyyoota giddugala bahaa keessa jiraniif odeeffannoo wayitaa fi qophiilee barsiisaa ta'an toora saatalaayitii televezyiiniitiin sa'a 24 guutuu tamsaasaa jira. Qophiilee OMN gama Zeenoo Reediyoo, YouTube, marsaa OMN fi toora sabaa himaa hawaasaatiin tamsaasuunis ciminaan itti fufee jira. OMN deeggarsa lammiilee keenyaan hundee godhatee jira. Hundeensaa kun immoo daraan jabaatee akka leelisu gargaarsi hawaasa keenyaa ciminaan itti fufuu qaba. Eeyyeen damiin qindeessituu deeggarsa uummataa OMN sochii tumsa uummataa qindeessuu kana bal'inaan karoorfatee hojii eegalee jira. Haaluma kanaan warra biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo fi naannoo jiraniif qophiin tumsa OMN gaafa onkololeessa 12 bara 2014 waaree booda sa'a 3 irratti hoteela Toronto Plaza Airport jedhamutti taasifamuuf saganteeffameera. Hoteelli Toronto Plaza Airport 1-7 Wilson Avenue, Toronto, Ontario, M3L 1A5 irratti argama. Ummata sagalee dhoowwatameef sagalee ta'aa kan jiru OMN gargaaruuf hawaasni keenyaa fi firoottan Oromoo kan magaalaa Torontoo fi Andaarashiitti argamu qophii kanarraa akka nafne abdii guddaa qabna. Damee qindeessituu deeggarsa uummataa OMN. Abbutu kan araaris fiduu fi Oromoo idduutti gosoota Oromoo akka Gabraa, Booranaa, Garrii, Gujii ammallee gosootuma Oromoo waliin qubatanii ka obboleeyyanummaa Oromoo waliin qaban Gedii waa taatu Konsoo Burjii nagaa fiduu waan gaarii waan dansa tokko garuu wanni guddoon tokkini rakkoon tun keessattuu ka warra gosoota Oromoo idduu kaatu marra bisaan gubbaa durii kaati rakkoo marra bisaanii tun ammallee hin furanne jechuun lakkoofsi nama dabalaa jira lakkoofsi horii dabalaa jira lafti ta'e ammoo beelii oolan babal'achaa jira. Waan garsuni furuu fi wanni godhame maal jechuun akka fakkeenyaa fi lafti marraa kaloon aadaa Booranaa aadaa Gujii Gabra eegamte kaloon akka taatu investoroonni uummatii qonnaa sun dhufee lafsuun akka irraa hin fudhanne yookaan ammoo bakka hanqinni bishaanii jirutti bishaan laf jala akka inni ba'u mootummaa waliin yookaan isa maal godhaa jirtan waan sun gubbaatti. Nu dhuguma humni keenya tanan geettu humni uummataallee tanan geettu humni uummataa rakkinna qabdu mootummaa fidachuu mootummaa silaa ka rakkinna san furuu male. Dhugaa. Duuba tanan fidatti mootummaatti uummati kanan fidata rakkinni bisaanii rakkinni marraa akka furatu fakkeenyaaf water networkii bisaanii jedhanii kibba Oromiyaa kanarratti fakkeenyaaf aanaalee Dirree, ka Areeroo, ka jidduu tana keessa ka Dillo'oo, Yaaballoo dabalatee aanaalee kana keessatti akka networkiin bisaanii diriiru abdii guddaa uummata abdachiisanii turan. Abdii guddaa abdachiisuu callaa otoo hin ta'in hojiin jalqabamee ture. Qaamni kun qaama mootummaa moo kan mootummaan ta'e? Qaama mootummaati. Qaama mootummaati. Dhibbarraa dhibba qaama mootummaati. Abdii guddaatti uummata mataa seenee ture. Uummati abdachaa ture. Hojiin kun bal'inaan jalqabamee ture. Karaan dhujummoo bisaanii galchan kun haga Areerootti haga qotamu. Dheerinnaan bakka hedduu qotameetiin aanaalee ansiin jedhe kana bakka hedduu keessa qotame. Eegeen ganna lamaan dabran kana ganna lamaaf wanni kun deemaa ture gara ganna sadiitiif illee ta'a ganna lamaaf amma as cobxee waan saniin dhaban kun silaa yoo silaa ta'e nama dhiisii bineensa raasa'aallee waan abdii guddaatti kennu ture akka qaramutti himanutti abdachaa ture gammadaa ture
dhugumaaf furmaata guddattu uummata kana jidduu bu'a. Uummati kuni gara badhaadhinnaatti deema. Silaafuu horsifatee bulaa qotatee bulaa mootii namni kun horiin isaa kun hin jiraata. Yoo horiin isaa kun jiraate jireenyi isaan fooyya'u. Innis hin jiraata uummati kun jedhee namoota wajjin abdii guddaa keewwatee ture. Rakkinni marraa bisaanii kuni walta bu'iinsa uummataa callaa otoo hin ta'in gaafa qilleensi jijjiiramu hanqina bisaaniitiif hanqina marraati ka uummata keenya fixu. Gaafa beelladi isaarraa hobba'u innillee guluma hobba'a. Kunin furataa gaafa bisaan akka dansaa argaman namin jiraata. Magra caalaa bisaan dhaban nama fixaa. Kunin jiraata jennee yaada guddaa gubbaa ture. Abdii guddaa gubbaa ture uummati keenya. Amma wanni sun dhaabate. Gammoojjii Oromoo ka kibbatan keessa jirtu rakkoon guguddoon jechuun wal dhabbii fiddu. Guguddoon akka isaan yaaddanitti maali gaggabaabsanii lafa naa keettanii rakkootuun ammoo seerii raabaa gadaa silaa ka Oromoo akka isaan walitti dhuftan kun ammoo akkamiin furuu danda'e? Rakkinni jiru fakkeenyaaf akka diidan mul'atu rakkinna marraa bisaaniiti. Takka. Rakkinna qottoma godaansa seeraa alaati. Kulleen marrumaa bisaan dabalata. Wanni walta nama bubbuusaa isa kana. Inni kun akka inni furatuun akka walta dhufanii mari'atii isaatiin furata. Akka dhufanii walta dhufanii mari'atanii ta'anii abbaan dhufee walta dhufee mari'atu sun atoo harki sadaffaa keessa hin jiraatin abbuma dhimmi kun laallatu. Walta dhufee waliin jiraate uummati kun waliin ta'ee yennaa silaa ta'ee mari'ate hin furata rakkinna fi. Rakkinni isaa gaafa hin furanne gara waraanaatti deemu gaafa harki sadaffaa keessa seenu. Gaafa harka sadaffaatiin hoogganamu. Haga ammaa walta bu'iinsi kana ta'ee fakkaata malee kanaa miti. Akka ani fi beekutti, akka ani fi keessa ture qorachaa turetti, akka ani fi keessa ture araarsaa turetti kanaa miti. Rakkoon kun namtolche. Namtolche yennaa siin jedhu kana rakkoo harki sadaffaa midhaaffatu. Fakkeenyaaf Booranaa Gujiin daangaa gargar hin qabu. Daangaa gargar hin qabu yennaa jennu kana bakka quttumaa qe'ee gargar hin qaba. Qe'een isaa tun ardhaa miti. Waan nafxanyoota sirna nafxanyaatiin duraati. Ardaa jilaa maalii keessaa qaba qe'ee fiitan. Takka qe'ee fiitanaaf jedhee waltan buune. Takkuma zamana duriillee. Waladhuun hin jira. Waladhuun jiru kun wallaalcharraa waan ka'e. Waan aadaa godhatee inni dhufeen tun hanqachaa diqqaachaa dhufuu jirti. Diqqaachaa dhufuu jirti. Arda immoo qe'ee saataan maqaan biraatti jijjiiramee lafa tiyya maqaa jedhamu beekta. Lafa ebeluu maqaa jedhamu. Yoo seerarra laal seerarratti latti Oromoof daangaa hin qabdu. Tunu akka daangaa qabduutti ilaalame. Maqaan biraa keessa kaa'ame. Maqaan biraa harka sadaffaati kun amma isaniin jedhu kana. Maqaan biraa keessa kaa'ame. Akkasiin sosochoo ikkanaa tolfamaa jira. Sosochoo ikkanaa akkanaan waraanni kakka'aa jira. Waraanni ammaa kaka'e kun haga ammaatti waraanni ka'e kun waraana waan akkanaatiin walta hidhata qabu callaa. Waraana sababni bisaanii walta kaasee. Yoo sababni marraa bisaanii kan walta kaasu ta'e irra caalaa Boorana gosa Booranaatti waliin bisaaniif marra fayyadama naannoo tokkotti. Irra caalaa naannoo immoo Gujiin jirutti Gujumatti marraaf bisaanii waliin fayyadama. Naannoo warri Gabraa jirutti warruma Gabraatti marroo waliin jiruuf marraaf bisaansa waliin fayyadama. Walmaaf hin aane. Booranni marraa bisaan irratti walii maaliif hin aane. Gujiin marraa bisaanitti walii maaliif hin aane. Isaa kan irra caalaa waliin fayyadamu. Kun ikko konflikti koriideriidha ka jirtu jidduu tana. Jechuun balbala yookaan dona. Karaa ilaa dahamtuuti gula yaa'u tokko dona jennaa miti. Kun dona konflikti dona walta bu'iisaati. Fuulaan isaa walta dhufan kun. Hin sababeeffatan malee marraa bisaan yoo silaa walta buusan Booranumaaf Boorana walta buusan. Gujumaaf Gujii walta buusan. Gabrumaaf Gabra walta buusan. Garriif Garrii walta buusan. Irra caalaa warri waliin fayyadamu waan kana taateef. Kun fiiqa callaa wal arga. Qaccee callaa wal arga. Kanaafu kanaa miti dubbiin. Dubbii intirestii yookaan fedhaan nama sadaffaa keessa jiru. Kana dubbiin jirtu. Mee abbootu kana malloo warri Oromoo kasi daawwatu waldhabbiin as qofaa miti gara Oromiyaa naannoo adda addaa keessa illee jirti. Tokko Oromoof Oromoo wal buusu, Oromoof Oromoo wal dhabsiisu, wal waraansisuu, wal dadhabsuu. Lama Oromoof uummata ollaa wal buusu, Oromoof Somaalee yookaan Oromoof Affaar wal buusu. Oromoo ammoo uummata garaacha Oromoo keessa qubatu akka warri Oromoo sodaatu godhu Amaaraa taatu, Tigree haa taatu, Guraagee haa taatu, Oromoo sodaachisu, Oromoo akka bineensa godhanii dhiyeessu
kun cuftunu mala daddaate ka duri warri Itoophiyaa biyyi bulchuu hagam mallee biyyi bulchaa jira inti fayyadaman ati nam akka nam tokkotti yoo sila gosoota Oromoo ka wal dhaban kanaaf wadhaama isin jedhan maal dhaama akkana ani irra caalaa Oromoo guutuun akkuma Oromoo guutuutti walii galaa tokko ta'aa jedha taani nammoo Oromoo ani fi koreera bagadaa keessatti irratti hojjechuu jirutti Oromoo Gabraa Oromoo Gujii Oromoo Booranaa walta dhiyaadhaa walta dubbadhaa jedha keessumattuu warri diyoosparaa ka ala jiru kun ka Booranaa ka Gujii ka Gabraa yoo jiraate asittu waliin dubbachuu qaba asumattu waliin dubbatee rakkina naannoo teennaa akkamiin furra jedhee waliin haasa'uu qaba gumaacha guddaa qabdi hafuurri armaatii biyya alaatii gara biyya keessaa deemu walta bu'iinsa oowwisuullee hafuurri kun gumaacha guddaa qaba walta bu'iinsa isaaniillee dhaabuuf gumaacha guddaa qabaa jedha kanaaf ijoolleen Booranaatiif ijoolleen Gujii jaarroleen Booranaatiif jaarroleen Gujii ka biyya alaa jiran walta dhufanii waan naannoo fi waliin ta'anii mari'achuu qaban waan naannoo fi callaa waliin mari'achuu otoo hin ta'in hawaasummaa walii kaasii qabanuu walii cimsuu qaban hawaasummaa waliin jireenya asii waliin jiraatanuu cimsuu qaban gaafa isaan arma waliin jiraatanii biyya keessatti gumaacha guddaa akka qabu beeka maal taanaa gaafa isaan arma jala qabanii hafuurri armaa bahu ka achi seenu waliin jiraachuu achi akka inni utubuuf akka inni gumaacha guddaa qabu beeka jedhaan uummataa kana dabarsaa addee jirtanutti walta dhufuu qabnaa walta dhufuu qabaa namii waliin mari'achuu qabaa waliin mari'atee malli maalii qabaa kabiraa ka rakkinna kana furu hin jiru ka rakkinna kana furu rakkinna achitti uumamuu teennee quuqamuu otoo hin ta'in quuqamnee quuqama san akkamiin furraan waan biraa tumsuu otoo hin ta'in nagaa tumsuu callaa irratti yoo hundoomne nagaa tumsuu san ammoo yoo waliin teennee mari'an asumatti hawaasa'uu qabna hawaasi arma walta tokkaa'uu qaba an kana jedha kana ka dabarsu ayye abbutu kanna malloo gimboo horaa bula ulfaadha saniin jedha isanillee galatoomaa carraa kana sanirraa argachuu fi galata guddaa sanii galcha ayye